Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti isin haa qabu. Egaan baga gammaddanii baga gammanne akkuma isin argitan cidha Hawwii fi cidha Naasir haala ajaa'ibaa haala VIP haala sadarkaa isaa eeggatee akkuma argaa jirtanitti adeemsifamaa oole jechuudha. Egaan anillee mee sirba tokkoon isin gaafasa. By the way sagalee amma viidiyoo kanaa yoo isin gadhiise xiqqoo gara copyright kana waan nu adabuuf cidha isaanii asiin hordofaa anuma dhageeffachuun baay'ee isin barbaachisa jedheen ifadha. Gara dhumaatitti viidiyoo sirba hin qabne gadi isin dhiisa waan ta'eef hamma xumura qophiitti na waliin turaan affeerraa kooti. Egaan akkuma ilaalaa jirtan kanatti cidha baay'ee bareedaa baay'ee sadarkaa isaa eeggate cidha bakka Oromoon gochuu qabdu jennee nuti yaadaa turre itti milkoofnee jirra. Kanaaf baga gammaddanii baga gammanneen jedhanii Nasrii fi Hawwii jechuudha. Lama taaciisaa sadi ta'a ka'aa jedhanii. Egaan kaa sirboota cidhaa fa'aa nama affeeranii sirboonni cidhaa misirroo lamaan kan gammaddanii misirroo lamaan kan gammaddanii cidha gaa'ilaa baga geessanii. Sagaleen koo samoona waan duudee jiruuf malee sila isin boochise tokko tokkoon akka harma kana heerumaa bultan isin taasisa ture. By the way sagalee samoona ergana duure deebi'ee naan qulqulloofne I don't know keessa achumaan hafuu barbaadan fi'a. Inna warri Dubaay jirtan jechuudha ajaa'iba nuti ta'e. Abeet yaa bareedina shamarran Dubaay. Abeet yaa bareedina shamarran biyya Dubaay. Wayyo osoo Kaayiroo jiraattanii maal qabu. Cidha jechuun yaa hin beeytani biyyi cidha Kaayirootti sadarkaa addunyaa irrattu VIP dha akka Kaayiroo jechuudha. Suni sababa freedomiin jiruu fi isa akka Kaayiroo rakkoon qabu. Dubaayitti garuu isuma jalqabaati. Isa jalqabaa sargii bareeda jedhamee fi sargii miidiyaa irratti mul'ate ani kanumaan argee kaa'amma dura manuma keessa waan akkasiiti. Kuni garuu hanqinni jiraachuu baate jiraatus garuu isa jalqabaatiif Dubaay keessatti sargii cimaadha jedhamee beekama. Sargii guddaa jedhame sargiin akkatti Dubaay keessatti na deebisee warra Dubaayiif kun haaraadha waan baay'ee isaan gammachiise. So gammachuu kanarra baay'ee qoodatanii jiranii yaa biyya Dubaay keessa shamarrantu baay'ata. Ijoolleen dhiiraa hedduumina hin qabanii baay'ina waan achi hin jirreef kee arfaa kaarra suuraan balau viidiyoo balau taphachi keessa yaa asiin harkatti gammachuu yaa asiin bakka hin jiraa miti. Dubaay jiraadhu nama godha jechuudha guyyaa har'aa. Hawwii fi Naasir immootu cidha milkii argattan. Cidha hin milkooftan isin dhugumatti inuma hin milkooftanii isiniin jedha. Maaliif milkooftanii sadarkaa Dubaayitti akkatti biyya freedomiin baay'ee hin jirre keessatti namni duwwaa raqaa waan hin qabneef akkatti gadi ba'ee sargii namaa kabajuu hin danda'u. Yaa'u addaraashni jiddugaleessa bareedaadha. Anaaf natti tolee jira baay'ee bareedaadha jedheen fudhadhaanii. Namoonni biraatis baay'ee bareeda yaani fudhatanii nuti immootu biyya alaa teennee warri Saudi Arabiyaa warri Kuwait warri Qatar warri Kaayiroo warri Ameerikaa biyyoota garaagaraa asuma teennee onlaayiniin isiniif kabajaa jirra akkuma argitan kanatti jechuudha. Isin asii sirbisiisaa nuti asii wajjin sirbina jechuudha. Waan baay'ee namatti toludha. Oromoon ol fuudhu jechuun bifa akkanaa kanatti ol fuudhan namatti tola. Maaliif yaadannoofis ol kaa'attaa inni biraan mootu ilmi namaa guyyaan isaa gammachuu lama qofa jedhama. Guyyaan tokko kan itti duutu guyyaan tokko kan itti fuutu jechuudha. So kuni waan hin argamneedha waan hin jirreedha. Amma samoon immoo yeroo dhiyeenyatti sargii eenyu arguu barbaada beeytanii sargii Zaaraa sanyii Oromoo arguu barbaada. Dhiyeenya kanatti isiin immoo biyya Qaatar jirti Kuwait yaa isiin Kuwait jirti. Kuwaititti aga tokko firiidamiin waan jiru na fakkaata. Garuu yaa aboo Kaayiroo batti ol fuudhaa ol fuutan dhugaa isin himu kana booda namni ol fuudhu eddan ispoonsaraanuu isin irraa taakoota miizeen nama 10 namni 6 namni bakka bootaan baay'ee isteeppii Kaayiroo isin hima takka itti deebi'a kaawwa Nasrii baa Kaayirootti gaafa ol fuutu sadarkaa hedduutu jira. Sadarkaan gaafa heeruma keetti inni jalqabaa piroogiraamii yookaan sagantaan eegalumaa inni suuraa manatti yeroo uffannaa uffatanii meekaappii dibatanii eegala achirraan suuraa yeroo bakka adiiqaa jedhamutu jira. Iddoon suuraatti ka'an bakka bashannanaa sagantaa san karaa deemaa waraabdaa achitti hamoommota keetii fi miizota kee si'i suuraan ka'ama. Bakka suurati kun bakka sargiitii miti beeka. Achitti sirni suuraa guyyaa guutuu sirni viidiyoo waraabbii adda addaa makiinaa
cidhaatiin jechuudha ni waraabama achi yeroo dhumatetti galgala naannawa magriibatti irratti jechuudha iddoo hoteelatu deemama. Hoteela addaraasha guddaa sargii qofaaf qophaa'ee lafa jirutu deemama. Achitti nyaanni hoteela san keessa DJ'n achi keessa jira. Wanni hundi kaameraan dijitaalli gurguddaan kun achi keessa jira. Sana booda cidha kee haala ajaa'ibsiisaa ta'e miizeen tokko tokkoon sirbaa hosseena dura. Miizeen tokkoffaa miizee lammaffaa jedhanii sirbaa hosseena achii dhumarratti misirroo simatama. Erga misirroo simatame sirni eebbaan taa'ama. Sirna eebbaa booda hunduu daansii ofiitti ka'ee DJ'n sirboota isaan barbaadan itti gadhiise akkasiin xumuramaa jechuudha. Biyya biraatti garuu waan akkasii hin jiru. Sargii jennaan ol ka'anii makiinaa seenanii bakka mana yoo manni qabame mana keessatti dannasanii addaan galan. Sargiin akkasitti miti sila. Sadarkaa akka ammaan ijoo kanatti osoo ta'e namatti tola. Kan yaa'u Nasrii ba'aa sadarkaa Dubaayitti gahaadha. Akkasumas immootu yaa'u biyyi suni wanni amma nuti jenne kun hundi jiraachuu dhabuu waan danda'uuf biyya akka nama jiru kana keessa biyya san jiraachuu dhabuu waan danda'uuf sadarkaa danda'aniin sadarkaa bareedatti Dubaay irraa sadarkaa tokkoffatti yoo hin jedhin danda'ama. Maaliif biyyi guddattee fi miti kaa firiidamiin hin jiru biyya san hin beeka. Kanaaf baga gammaddee har'a milkooyteertaati. Dubaay keessaa riikaardii cabsiteerta. Jaalatanis jibbanis riikaardiin kan keeti. Maaliif ijoolleen akkanatti ol fuutee manuma keessatti sargii ni kaa godhatteetuma bakka dhiisti ture. Ati sadarkaa qabattee egaan cidha keessan cidha baay'ee ajaa'ibsiisadha. Yeroo dhiyootti immootu namoonni biraatti illee warra Dubaay keessaa isaan irraa fakkeenya godhatanii sadarkaa nama isiniin jedhe kanatti akka godhatan silaa namni sirriitti godhatu akka nuyi kanatti Su'uudii ture ijoollee Su'uudii ture ijoollee Su'uudii waraqata biyyi sun hin eeyyamu waan akkanaan eeyyamu sadarkaa jiddu galeessatti sadarkaa fi amantiilleen baay'ee jabaataa waan ta'eef achitti silaa dhuguma ijoolleen hin gootii onnee qabdii jedhamu ijoollee Su'uudii Arabiyaa tanaa beekta ijoolleen Kaayiroo tuni firiidamiidha malee onnee qaban hin sobna dhuguma sinima firiidamii jira waan ta'eef akka barbaannettii fi dirqama immoo sargii hin godhawette biyya kanatti ulaagaa nama jedhe kun guutuu qabde yoo guutuun namni sargii kee dhufu sin jiru sargii sinimattu biyya kanatti sinii galee kanaaf dirqama godhanii maallaqni illee guddaa miti maallaquma Itoophiyaa gara 100 takkaa waan akkasitti irraan baastu guyyaa cidhaa sinii galee cidha kiyya jettee amantee maallaqni homaayyuu miti garuu biyya amma namni tokko maallaquma laalee manumatti nyaata birii 500 600 birii 5,000 Itoophiyaatiin godhatee minaamin suni sargii osoo hin taane akkanumatti ni qabu minaamin jedhama jedhanii fudhatama. Kanaaf gammachuun keenya gammachuu keessanii egaan akkuma argaa jirtan kanarratti cidha hawwii fa'aa haala ho'aa kanaan har'a dabarfame namoonni hedduun karaa hedduun eegaa turtanii cidhaan hawwii fa'aa akkamitti baay'isawee viidiyoon babbareedan amma ganaa ba'a maaliif laayivii yaa'u qulqullina qabu waan ta'eef viidiyoon babbareedan warra dhaabbatee kaameraa waraabaa turerraa amma bahu amma boritti yookaan iftaanitti ganaa ediit ta'ee baha waan ta'eef viidiyoon ammaaf jiru isuma kanneenii suurallee isuma kanneenii gana ediit hin taane rakkinni kaameraamaanii yookaan otomaatika waan godhamu sun hin jiraachuu dhabuu danda'a waan ta'eef achitti sadarkaan isaa ammaaf kana boriif iftaan suuraa babbareedaa viidiyoo babbareedan hin dhufa jechuudha dirqama maaliif kuni beekamaadha waan ta'eef cidhatti kanan isiniin jedha qophiin har'a isaan waliin goone isa kana fakkaata anis gammadee fi isinis gammaddanii fi Already Adam TV chaanala kiyya faana yoo ta'an subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Fayyaan aadaa isin jaalladha isin